Hey guys, reef namni seenaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii, fayyaa keessanii jirtu. Sagaleen kiyyan dhaga'ama. Sagaleen kiyya yoo dhaga'ame na beeksisa. Akkam nagaa jirtanii, ijoollee teenya fayyaa qabdanii, nagaa qabdanii, baga jiraattanii. Viidiyoo irraa hedduun ture. Ila harki qaamni kiyya akkanan na hollatu jira. Viidiyoo waraabuu waan hin tureef gara waggaa tokko fo'ee tureetiin jira. Akkanan godhachaa jiran beeku. Viidiyoo sheer godhaa. Dhaamsa gabaabduu takkaan qaba. Okay, namni xiqqoo haseenu dhaamsa gabaabduu takkaan qaba. هاجل قبو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن نجا جرتني فيا كيسني بقى جراتني بقى ولينو جراني هالرياضة قدام قبو أكما beekkamu أبدي مودي أكم نجا فيادا دامسا قدام قبو وانو متقو دبتشو دفديما Akkuma beekkamu xinxalaan siyaasaa fi daayrektarriin oromia miidiyaa neetwoork obbo jawaar mohammad muhallil siyaasii jawaar mohammad akka as dhufuudha deemu hundi keenya quba qabna. Boru galgala na fakkaata jimaata galgala jiddaa irratti walgahii qaba. Achirratti uummata naannoo sanii galatoonfatuudha, haasofsiisuudha, yaada isaanii isaan arguudhaaf deema. Nulleen carraan nu gahee waggaa meeqas teenyee iyyaa turree, waggaa meeqa boohaa turree, isa arguudhaaf hawwii guddaa qabnaa, kabaja guddaa qabnaa fi jaalala guddaa qabnaa fi isa arguudhaaf hedduu cinqamaa turre. Har'a rabbiin nu filatee carraan keenya tahee jawaarillee gaafa sanbataa galgala, guyyaa sanbataa galgala as magaalaa Riyaaditti qophii guddaatu qophaa'ee innillee asirratti simannaa isaatiif qophii guddaatu qophaa'ee wal arguudhaa deemna yoo rabbi fedhe. Wanni jechuudhaaf deemu amma wanni hubachuu qabu keessattuu seensa OMN irratti wal qabsiisee seensa bakka waltajjiin sun itti qophaa'u irratti wal qabsiisee wanni namni keenya beekuu qabu tokkoffaa jabaadhaa tikeettii muradhaa. Ani ijoollee waan kana dalagaa jirtu amma dubbiseetiin ture guutummaan guututti wanni isaan naan jedhan tikeettii malee seennamuun hin danda'amu. Kanaafuu namni keenya jabaattanii ijoolleen teenyas keessa jirtan, ijoollee teenya baadiyyaa keessa jirtuufis kan bakka adda addaarraa naannoo fageenyarraa jirtuufis tikeettii murtanii fi ofiifillee tikeettii murachuu danda'uu qabdan. Tikeettii murattan malee seennan hin danda'amu jedhanii naa himanii jiranii. Inni kan biraadha gatii tikeettii wal qabsiisee duraan gaafa qophii kana qopheessanii tikeettii qarshii riyaala 150 qopheessanii shaamiza wajjin 150 qopheessanii sababa adda addaatiif shaamizni bahuu hin dandeenye tisheertiin jechuu tisheertichi bahuu hin dandeenye waan tisheertichi bahuun hin danda'aminiif tikeettichi qarshii 100 tisheertiin qarshii kaardichi tikeettiin ittiin seenamu qarshii 100. Kanaafuu qarshii 100 tikeettii bitachuu dandeessanii yoo ammoo kan wanna tisheertii barbaadan ta'e tisheertiin cinaatti jira. Tisheertiin bitachuu fi bitachuu dhabuun mirga keessanii. Garuu wanti beekkamuu qabu, wanti sarara diimadhaan beekkamuu qabu tikeettiin OMN dha qarshii 100. Abba barbaade tisheertii qarshii 50 bitachuu danda'a, hanga barbaadeen bitachuu danda'a. Garuu wanti qophaa'ee jiru tikeettiin riyaala 100. Kana hubachuun barbaachisaadha. Ijoolleen amma naa bilbiltee akkas naan jedhanii turanii. Kanaafuu yoggaa bitachuu deemtan tikeettiin qarshii 100 tisheertii adda addaa achi keessallee barbaannan bitachuu dandeessanii hanga barbaadaniini tokko sani. Inni lammaffaan namni keenya amma hedduu keessan sila tikeettii maqaa kiyya irratti barraa tokko maxxanseetiin ture eessatti argannaa eessa jira
bakka kam jira jedhanii bakka hedduu keessa jira, bakka hedduu jira. As naannoo Yamaamaa kana magaalaa naannoo Yamaamaa kana jira, Manfuuxa jira, suuqa magaalaa OMN illee jira, bakka adda addaa jira. Bilbila jawaar maxxansee jira, isa Riyaad jedhee jawaar maxxansee jira. Achi jala seentanii warroota koree waan kana jaaranii hundeessaa jiran isaan jala seentanii bilbila san irratti bilbiltanii tikeettii eessaa argannaa, bakka kamii fudhannaa, akkamitti tikeettii argachuu dandeenyaa jettanii isaan irratti telefoona gootanii isaan bakka isinii himanii waan isinitti dhiyaatu isiniif himanii achi bitachuu dandeessanii. Bakka hedduu jira, karaa gabaabaa argachuu dandeessanii. Kana waan sadihi, inni tokko tikeettii malee seenuun hin jiru. Anu kana dura aansee beekee bitadhe tikeettii malee seenan hin jiru. Inni lammaffaa ammoo duraan gaafa wanti kun qopheeffamu tisheertidhaan wajjin seenan tisheertidhaan wajjin akka 150 qophaa'ee ture. Garuu boodarra dhiisaniiti tisheertiin bahu waan wal ga'uu dadhabeef tikeettii qofa qarshii 100tti deebisanii tikeettiin ittiin galma san seentan qarshii 100 eessaa argannaa. Warra jiruuf ammoo bakka adda addaatti argachuu dandeessanii. Kunoo viidiyoo makana gubbarrattu lakkoofsi baay'eetu jira, lakkoofsa baay'eetu jira, gara nama 6 moo nama 7tu jira. Isaan irratti bilbiltanii argachuu dandeessanii. Wal argaan dirree sanitti haa taatu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namoota hedduu arguudhaaf si'aayinaan qaba. Rabbi nu haa waffaqu, hunda keenya wal nu haa agarsiisu. Jabaadhaa, fayyaa tahaa. Amma booda ammoo anillee viidiyootti nan deebi'a. Waan yaaduu dhimma amma deemaa jirurraa waan natti dhagayamu waan tokko nan dubbadhaa. Kanaafuu anillee amma boodan badu Facebookni kiyyalleen kana jabaadhaa, galatoomaa. Viidiyoo kana share godhaa. Ijoolleen teenya as Riyaadiin kana keessa jirtan tikeettii bitadhaa. Tikeettii malee seenan hin jiru. Kanaafuu alakka waliin dhaabne jabaadhaa, tikeettii bitadhaa. Eessaa arganna warri jettan ammoo achirratti bilbiltanii ijoollee sana irra bilbiltanii argachuu dandeessanii. Kanaafuu akkasii akka biraamii akkam nagaa qabdan ijoollee baay'ee yaada. Dhugaa rabbii nama 183 ayzaban guyyaan olillee nama kaastee gadillee nama kuffisni miti. Duraan laayivii kiyya nama 1000 oltu seenee daawwachaa ture. Nama ajaa'iba. Ammallee nin deebi'a. Waa baay'ee wajjin dubbannaa. Hedduun isin yaadee ijoollee teenya nagayaan achitti kottaa. Keessattuu ijoolleen amma magaalaadhaan ala jirtan gaafa dhuftan of eeggannoo guddaa godhaa. Qabamus maltanii of eeggannoo godhaadhaa. Otoo boru magaalaa keessa jiraattanii boru gara magaalaa dhuftanii jala bultii isaadhaa wajjin kabajataa bullee guyyaa isa kan deemnee jawaarii wajjin simannee wajjin argine waan gaariidha. Garuu ammoo gaafa dhuftan of eeggannoo godhaa. Innaa akkasii dhaamsuma tana dhaamuudhaaf dhufe yaada baay'ee hin qabu. Wal arginaa achitti wal arginaa. Yaada tokkorrallee wannaan jedhaa hin banne. Waa baay'eellee waan na balleesse qaba. Sababa hedduudhaan qaba waanan badeef. Amma viidiyoo kana keessatti hin dubbadhu waanan badeefi. Inshaallah sababan badeef takkaan lafa isinii kaaha. Namni gariin aliin jaartii fuudhee jaa, gariin ammoo mucaa argatee bade jaa, ka dhugaalleen hin jira, sobnillee hin jira. Hunda isaa sababan badeef gadi bahee lafa isiniif hin kaaha ala khashmi. Innaa akkasii wal argaan keenya naannoo sanitti haa ta'u gabbaanee jawaarin kennaa wajjin simachuu qabnaa. Arguudhaaf hawwii guddaadhaan qaba. Waan isin ajaa'ibuun beeku كذا يا أخي من داخلي في بقى فيني حماس والله مبيكو بقى أرجو دف جرجرتي قداد أنك أبا أبدا وني رانا أبو سنجرو والأرجان جديتنا نامنا قرو وني بيكو أبدا جوارين والأرجنة سورة وجن كانة وجن هاسوفنة
wajjin qoosnee waan wajjin gatteenyee wajjin dubbachuu caala kan dursu akka nama Oromoo tokkotti jawaar aktivistii keenya abbaa qeerroo akka nama Oromoo tokkotti gabbahanii simatudha. Hundi kun ijoollee Oromoo magaalaa tana keessa jirtu eenyumaa hoo ilaalchisa kan dandahu yoo hin dandeenye rakkoon hin jiru gabbaanee jawaarin simachuun isa jalqabaati. San booda zannaxanii suuraa wajjin ka'uun wajjin kofluun wajjin taphachuun taanii wajjin qoosuun yoo barbaadanillee akka kiyaaritti mataa dhungachuun suni san booda garuu dirqamni gabbaanee simachuu qabna nama keenya xinxalaa keenya abbaa qabsoo keenyaati nama balkanii guyyaa Oromoodhaaf jedhee dadhabaa jiru gabbaanee simachuun dirqama keenya na kanaafuu gammachuun keessa kiyyaa namatu na bilbile waan keessa kiyya jiru tokkoon isin hima. Namni jawaaris jara keenya dhiifama guddaa obboleessa kiyyatu biyyarraa na bilbilaa jira. Itiyoo telekoom gaa akkuma beektan interneeta fi bilbila irratti maallaqa duraan nama saamaa ture gad hir'isee jira. Warri biyyaadhaan magaa hirriiba nuun raffisu. Obboleessi kiyya barataa tokko biyya jira barnoota barataa na barnootaaf naannoo biraa jira. Achirraa na bilbilee nagaa nagaafachuudhaaf jira. Gaa interneetni amma isaan birarra kasee jira. Sufiyaan obbo Sufiyaan Hussein abbaa gadaa akkam nagee fayyaadha. Baheetin jira. Kanaafuu gara yaada kiyyatti waan dhufu hundi keenya gabbaanee uffannee zannaxnee kan uffannaa aadaa uffatus uffatee kan tooba uffachuu barbaadu amaama fi agaalallee uffatuu barbaadu uffatee dubartiin ijoolleen xiqqaan ijoollee teessan harka qabadhaa harka gamaa gamanatti qabadhaadha kuttaa sirritti maaliif jennaan ijoollee waan abbaan ji'u waan haati ji'u bakka manguddoon itti haasoftu ooltee bultutu gaafa guddatee waan guddaa barataa waan guddaa xinxalaa waan deemuuf ijoollee teessan harkatti qabadhaa kuttaa obboleettii teessan obboleessa keessan zannaxaa sirritti warri suufa uffatu suufa keessan shikki jedhaa laala warri biyya arabaadhaa kun beekta maqaa hedduu qabna warri biyya arabaa kun darsaa ufuufuu waliin tahuu ufuufuu maal hin jedhanii kanaafuu shikki jettanii laala shittoo matarratti gad ufnannayxanii akka ajaa'ibaa kanatti baanee jawaarin simachuu qabnaa. Ta suuraa wajjin ka'uu ta isaan wajjin wal arganii wajjin haasa'uudha. Yoo carraan argamee suuraa wajjin ka'ullee hin barbaannaa gatteenyallee wajjin haasa'uu yoo danda'amillee akka kiyaaritti dhungachuu hin barbaannaa. Garuu namtichi jawaar waan sa'aatii qabu natti hin fakkaatu. Yoo ammoo kan wal arginee suuraa wajjin ka'uu dhabnellee rakkoon hin jiru. Jawaar studio isaa buqqifatee biyya galee jira. Gaafa biyya galee sa'a barbaannetti studio OMN dhaynee dhodhoynee obbo Jawaar barbaanne jenneen itti seennee wal arguu dandeenya. Rakkoon hin jiru. Duraan Ameerikaa taa'ee jira nu geeraraa ture amma biyya nu galee jira. Namu Finfinnee dhaqee dubbisuu danda'a. Rakkoon qabu. Garuu akka nama Oromoo tokkotti hundi keenya gadi baanee simannee wal arguu ni qabna. Amma gara nama 300tu jira. Yaada kiyyarraan deebi'a. Ijoollee teenya, dubartiin teenya, shamarran keenya as Riyaadin keessa jirtan tokkoffaa jabaattanii kaardii ittiin seentan tikeetii ittiin seentan bitadhaa jabaadhaa bitadhaa. Tikeetiin duraan 150 tishertii wajjin yaadamee ture amma tishertichi hafee kaardiin ittiin seentan qarshii 100 yoo tisherticha kan barbaadan ta'e ni jira achirraa hanga barbaadanii bitachuu dandeessanii garuu tikeetiin ittiin seenamu qarshii 100 tikeetii malee seenamuun hin dandahamu. Inni itti aanu eessatti agarraa eessaa fuunaa akkamitti arguu dandeenya warra jiru immoo bakka adda addaa jira. Manfooha keessa bakka adda addaa jira, Yamaamaallee jira, suuqiilee hedduu, supermarkeetta hedduu keessatti argachuu dandeessan. Tikeettiin achi naqamee jira, achi deemtanii bitachuu dandeessanii. Jawaaris maxxansee jira. Jawaar jara seentaniillee laaluu dandeessanii. Barreeffama gubbaa kana jirullee
lakkoofsa nama jahamu nama torbaatu jira lakkoofsa kanan bilbiltanii eessatti arganna jettanii isaanillee gaafattanii argachuu dandeessanii qophaahaa uffadhaa bareedaa zannaxaa boonaa kottaa wal argaan keenya dirree sanitti haa ta'u buchirri akkam nagee abbo gabbaanee jirra bakka kiyya kiyaariifiin kennee deemee beetu gaafa live irraa bade bakka kiyaar nama isaan dorgomu dhabdee jirti balbala hunda na harkaa fudhattee namni takka illee hin jiru amma booda qe'een hundi kiyya je'ee waan hunda to'atee ture amma booda kiyaarii waliin dhiisnu qe'een tiyyaa nama kiyya hundumaa gara kiyya deebifachuun barbaada jechuun barbaadaani kiyaariin illee bakki itti qopheessan mijataa miti anillee bakka isaan itti qophiin sun itti qophaa'e hin beeku gariin hayyi safaaraat bakka embaasii keessa ja'a bakka hedduutu ja'ama maa baadiyyaa zuuriidhaan badoo biyya tanaa keessatti xaraaraa biyya kanaa keessatti maa waliin nun qabne abadan numa dhayna namtichummaa naa dhufu malee mataa isaatiin na akkasii hedduun isinirraa badee dhiifama guddaa warri na gaafattaniis warri eessa badde jettanii naaf yaadda'aa turtaniis warri biyya galee jettaniis biyya singallee asumaan jira sababan badeef tokkoon lafa sinikaa viidiyoo biraatiin gaafan dhufe gariin jaartii fuudhe ja'a jaartii fuudhu kiyyallee isiniif himaa gariin daa'ima argatee daa'ima guddisaa jira bakka aannanii fi waan pamparsiidhaa yaadaa jira ja'a sunilleen dhugaa ta'uu saba ta'uu addaan isinii baasaa waan sababan badeef hunda lafaan isinii kaaha garuu amma wantiin jechuu barbaadu jabaadhaa tikeettii muradhaa tikeettii malee seenamuun hin danda'amu magaalaa keessatti bakka hedduu argachuu dandeessanii isiniin jechuun barbaada ahla wa sahlan walquba qabaannaa achitti wal agarra fayyaata assalaamu alaykum baay'een isin jaalladhaa kabajaa guddaan isinii qabaa galatoomaa horaa bulaa